oduu baay'ee nama gammachiisuun يا رسول الله من بيدرس بوتنا من دنو تقرو بيطيقواتش ji'oota lamaa ol kan lakkoofsiseetu hospitaala keessa ciisu kan ture obboleessi kee har'a hospitaala keessaa ba'uusaa dhageenye jira. Muuzisaa ilmaan kiyya osoo duuneen fuudhee ilmaan tokkollee taatu darbeetiin kasheenaa naaf guddiftanii osoo ilmoon dhaliyyoon du'e sheenaan kuni isin qaba rabbi. Abbaan keenya kun utuu ilmoo hundee hinduun jira baay'ee rakkisaa gatitee jennaan miimii mo'aatii faaxa isaa akkas jedhaa jirti jara kana waliif. What? Gubanni. Osoo rabbiin jaarsa rogaanatti qabee argadheetiin jedhe heerumee jiraachuu fedha ilmootii dhungatachuu fedha. Kana booda mee ilmoon dhaleetii yookaan dhungatadhu waggaa 2 booda 3 booda heerumee yookaan ilmoon dhungatadhu yookaan ilmoo ka'een bishaan irraa. Maaliif jara kana lama walitti hammachaachanii isinis ilmoo barbaaddi isaanis ilmoo barbaadu. Gara biraatiinis immoo akkas jedhaa jiru. Okay, dambi download jechuudha. Gosh miskiina kiyya. Fuula dhufte. Haadha keessa baasuudha. Keessa baasu maal? Maal keessa baastaa? Maal keessa baasu akka inni iyyate gara booddeetti ilaalla. Waan isin dhibu keessaa heerumni kun immoo maaliif hafaa jira jennaan tokkoffaan waa'ee durbummaati. Durbummaan amma kakaadhaan ta'ee jiru. لا والله دين قلي أوا لا دين Akka kanaatti namni quraana qabeeyyoon kakannee nus waan kana keessa garaan jiru. Wanta feena malee akka kanaatti malee nus fudhataan jiru. Inni lammaffaan immoo waa'ee umriiti. Umriin kee anarra caala rakkisaa gatii inni ta'u jennaan sinama nu haadha kee gaafachuun qaba. Maal inni jaan? Dhaggeeffadhaa. Umrii isii dhaggeeffadha. Umrii isii. Ommi. Hello. Ommi. Nagaa. Nagaa qabda fayyaadha. Fayyaa. Haati maal jetti kan jedhus kan wajjin ilaalu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatu. Meemee akkam jirtu adaraa rabbi. Naguma biyya fayyaadha maatiin hundinuu nagaadha. Waa'in Hacaaluu yeroo ka'u nama haariitu hiikaa gubata. Hacaaluudhaaf immoo waan akka chaalenjii tokko jalqabamee jira. My lovely. Hacuku. Iski haciin የሚወደው Hacii kan jaallatu eenyuun jedhanii immoo haasaa guddaa kan kaasanii jiru. Isas kan wajjin ilaalu ta'a. Gara biraatiin immoo namni daa'imandii baadhate akkamitti daa'imandii nyaatama? Namicha as gubbaarratti suuraa isaa argitan kun Qixxeessaa Barraa jedhama. Namichi kun daa'imandii giraama 28.7 kan ta'u biyya Gambeellaa irraa fudhate. Birrii biiliyoona meeqa akka inni ta'e ta'a isin hin beeksisan. Jireenya keessan keessatti daa'imandii kana argannaan al tokko rabbii carraa isinii kenna. Carraa rabbiin isinii kenna sanatti waan fayyadamne. Qubee afaan Oromootu isiniif boce Harargeetu isiniif boce alaabaa Oromootu isiniif boce Harargeetu isiniif boce Artiin Oromoo isa keessaa burqite Harargee keessaa burqite wallisaan Oromoo guddaan isa keessaa bee Harargee keessaa bee qabsoon Oromoo isa keessaa motorisi owwee Harargee keessaa owwee ni liqimsi bishaan irra gaddu guyyuu si liqimfamu baate. Naannoon hariinuyyuu seenaa gurguddaa qaba. Seenaa gurguddaa qabu kana immoo nama aarsuudhaaf osoo hin taane nama barsiisuudhaaf haasa'ama malee akkuma namatti dhufe nama aarsuudhaaf addii kana haasa'amu. Harargii namni hin beekin hin jiru. Akka Oromiyaatti miti akka Itoophiyaatti illee biyyi ana kan jette isii wanti kun sobamuu hin qabu. Garuu naannoon biraas immoo isiidhaa gadi ta'u jechuun miti. Keessattuu immoo namichi inni jimmaadhaa beesuun immoo kushaappiin illee isaaf hin hafu. ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተቻሉም። እንደምትመለከቱት ከቦዲ ቢልደሮች ጋር በዛሬው ዕለት ፑሽአፕ ሲሰሩ ነበር። ይህም የሆነው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ ስፖርት ፓርክን ባስመረቁበት ወቅት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከቦዲ ቢልደሮች ጋር ተገናኝተው ፑሽአፕ ሰርተዋል። እዚህ ፓርክ ውስጥም እንግዲህ ለበርካታ አትሌቶችም ሐውልት ቆመዋል። ቆይ ስንጀር ጅማራ ከና ጉዳ ቀብዱ ዋይ ከሰንስ በሪቸ መሐሳሙ ቀብ ብይ ጎቱታ ፊ ጎቱታ ኦሊሞ ብይ ሀጼ ባስቴሞ ሀጼ ዳፍ ቻሌንጅ ተኩ ጀልቀብሲ ሲጅር ሀጩ my lovely ሀጩኩ እስኪ ሀጪን የሚወደው ማን ነው ያለው? ያሃ አለን። እስኪ ሀጪን የሚወደው እጁን ያውጣ። አለን ኩኖ ቁባባስ ኩዳን ወደንዳ አሜሪክ ደማን ወደንዳ አሜሪክ ደማን ባስ ከነመኛቱ ኪስ Harki mucaa kana nyaatte harkatti hin deebi.
harkii fi sammuu mucaa kana nyaatte sammuu takka hin deebine rabbii keenya kadhannaa fi gara biraatiin jarriraachis immoo chaalenjii tokko jalqabsiisanii jiru. ካለኔ ፍቃድ ካለኔ እውቅና ውጪ የተሰራብኝ ትልቅ ሴራ አለ። እኔ ሳላውቅ በድብቅ ሀወማ ማህበር ተመስርቷል። የሀጫሉ ወዳጆች ማህበር እኔ ሳላቅ ይቻላል እንዴ? ለማንኛውም በዚህ ማህበር ውስጥ አሁኑኑ በሰላማዊ መንገድ የአመራርነት ደረጃ ካልሰጣችሁኝ በትጥቅ ትግልም ቢሆን ገብቼ ስልጣኑን የምቆጣጠር ይሆናል። የሀጫሉ ወዳጆች ማህበር ሊቀመንበር እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ ማለት ነው። ነምና ከሚቶ ኦከቲ ሚራሳ ሶቤጅራ kana qofaa miti teediin immoo hedduu kana keessatti muuziqaa albamaa kan baasuudha jedhee dhageenye jira. haa ta'u malee immoo Hacaaluudhaan wal bira qabanii kan haasa'aa jiranus baay'eetu jiru. Hacaaluudhaan maaltu walitti fide kan jedhus wajjin ilaalla. Hacaaluና ከቴዲ ማን ይበልጣል? ጀግናው ሀጫሉ ሁንዴሳ ከቴዲ አፍሮ ሞቶም ይበልጣል። በኔ እይታ ማለት ነው። በኔ አመለካከት ሀጫሉ እኮ ሞቷል። ይበልጣል ይበልጣል ለኔ ማለት ነው። አንተ ምን ደደም ማይም ጋዜጠኛ ምን ጥያቄ ነው የምጠይቀው እንዴ? ለአንድ ብሔር የሚያቀነቅና ለብሔር ቤተሰቦች የሚሟገት እንዴት ኮምፔር ይደረጋል እንዴ? ቴዲ አፍሮ እኮ ለአንድ ብሔር አርበኛ እኮ ነው የሚዘፍነው የሚያጎበድደው። ይሄ ደግሞ ኦሮሞ ተወላጅ ነው፣ ግን ለኢትዮጵያ ብሔር ቤተሰቦች የሚሟገት አርቲስት ዘፋኝም ነው። akka kanatti nan waa'ee Hacee beekuu kan Oromii tokko tokkollee akka kanatti saafaasaa Haceeniif Teedii walitti hin dhufan. Haceen du'ee namicha kanaan caala jiranii kan haasa'aa jiran jiru. Kana harka kudhaniin iyyuu ni farramnanu yoo isiniif ta'uu dide bishaanitti dhuga. Bishaan irra gad dhuguu yoo siliqinfamu baate. Amma anaafati dubbiin irratti baay'ee wallolu keessaa inni tokko inni umriidha. Waa'een umrii sikaa umriidhaan caaluu qabdu. Ijoolleen durbaa dhiira tokko kan caaluu qabdu yookaan abbaa manaa si kan caaluu qabdu. waa tokko qofaan jedhama. Innis maa inni jennaan bareedinuma jedhama. Bareedinaan yoo caalte rakkoo hin qabu. Garuu waan biraatiin faayinaansiidhaan yookaan birriidhaan akka kana beekumsaan yookaan immoo waan tokkoon yoo caalte rakkina guddaa mana keessatti gatii uumamuu danda'u jennaan. Kun hin ta'u jedhamee haasa'amaa jira. Waa'een umrii immoo umrii dhoksuun gatii danda'amu jennaan haadha kee gaafannaa. Dhaggeeffadhaam umrii isii dhaggeeffanna umrii isii. Oomii nagaa. Nagaa qabda fayyaadha. Fayyaa. Nagaa alhamdulillah gaariidha. Maaliif bittas? Nan shaata laayif irra hin jiraati. No dubbatti. Machiisaa dhiira oduu nagaa jira. No hin jiru jedhin daawwaa. Okay laayif irra hin jiru dhagee. Umrii kiyyamee eegasii ummiyaan umruma kiyya kana wallaale. Tayaa bu'aan umrii namaa maalitti hin beekan guyyaadhaa hin beeku yaa bu'ee. Ani guyyaanuu baree bobbee galeen beeka malee. Ani umrii namaa beeku haati jaa'u beekoni. Ummi ana siina dhalee ummi umrii tiyya akkamitti hin beekne ammaatii maal nuti. Akkamitti fakkiidhaaf gaa amma tachirraa yoo isaan nagaa digdaman dabartu beekteeti. Digdaman dabartu kaa. Ummi digdamni xiqqaanne. Qoy nuukoo sina mannee sinitti dawwallee malee isiinis ikkoo kana himataa turti. Nuti garaa abbaatu gaafatamu qaba. Haati yeroo kamiinuu taanaan isiinis durbaa yookiin immoo jaalala keetiin baay'ee qabamte gadi jirtu. Abbaatu sirriitti taasa. Abbaadhaaf nufa bilbila. Qaama guddaa kana dhugaa ibsee ta'eeridha. Wayyaa ummi 40 daanii hafna godhanii bar amata 40 daanii. Amma akkasiiti umrii tanaan. Eega amatarraa dhalatte sanii daamnaa bichogaa amata isfaaltiin karaa tolaa jirtu sanii. Mee isaabaa yaa ummi rakkadde. Achi asina warri karaa san beeku haa isaabu. Hayyee hidaa. Haati jenna ni amanna waa tokko gochuu hin dandeenye. Nam tokkos qaama isaatu guddatan malee umriin isaa baay'ee xiqqoodha. Namoonni tokko dhiisa haadhan gaafati nama silma gaafata silma kakachiisaa yookiin immoo akka kanatti quraana qabdee akka gattu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت فياهتي نقال الحمد لله كروسي كواتشوفان لا والله دينجليك أوا لا دينجليك أوا تكا كلهم كود إلى تغرسيسين بيكو كلهم كود لا غتي ولتي لا غرسيسين بيكو نمتكو هاينان جنة هاين جرو ديبسيني كان سلكي كان كورا جرمو بلوكي كود إنا فتاة سلما يقولوا في بديرة كلام تقول لا والله رنجر كان فراهم كوتي لا ألا كلام تقول رنجر كان برامان تفه
dhumeera natti fakkaata abbaa manaa hankoo gara fuulduraas hin jaaladha onnee koorra si wajjin bultii ijaarrachuun barbaada abbaa manaa hankoo akkatti ta'a jechuudha. La wallahi kan biraa immoo jechuudha. Kana hin jaalladhu jettee dursanatti immoo qabda jechuudha waan hin jaallanne jechuudha. Waan xiqqaa dogongoree jiraadhe malee daftee natti naare. Baay'ee hin jaalladha baay'eetti. Gara yoon taane wala manaan jedhu beektu quraana qabdanii yookiin matsaaf qudduusii qabdanii yookiin kanni. A'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Durbummaadhaafis immoo nashiidhaan guddaan tokko ba'ee jiru. Dubbiin durbummaadhaa jabduudhaa jabeessaa bakka kana beekaan itti deddeebisaa nam sadiin jiraattaa mana tokko keessa aadaraan gowwamin dhiisii abboleessa maal jettee naan jedhii borgaabbuudhaaf teessa. Najaanu baafadhu yaa rabbiin dandeessa kan darbeeraa murteessaan sa dhufu jettee itti seentee hin balleessin safu kabajaan dirqamaa gonkumayyuu nafu fardi kooraan qabne fagaatee hin gulufu najaanu baafadhu rabbi yaa ra'uufu. Dubbiin irraa akka jaallatan hin taatu dukkanni ififti barol hin fakkaatu barcumarra teessuu dadhabbii si baasa akka irra turteen quuqee wal si kaasa karaa silaa bantuu kan biraa mabbaasa dirree namni keessa taphate maal jettee taphatta goolii namni galchee koo jettee waaqatta kabajaa dagattee maallaqa filatta gaafa hunduu dhume booda ni tuffatta kan biraaf kennuusi akkanuma dagatta. Fuudhan fuudha jettee haalii firiyaa keetti akkamiin himatta akkamiin qoma kee rukuttee dhaadatta akkamiin amantee dhugaadhaan jaallatta ati sobboleettii maaf bakkeetti laa. Qoy gurbaa kanaaf akkasitti haasofnu malee rakkinnoonni baay'eenis jidduu kanarra jiru. Ijoollee durbaattis wanta kana kan yaadamu miti. Tokko ni jiru laayifii jaraa kan bakkeetti fixatanii akka barbaadan ta'anii heerumuu kan barbaadan jiru. Tokko muutuu sana hin barbaadin rakkinoota tokkoon yookiin gudeedamuun jira yookiin sabiyyummaadhaan waan hin taane keessa galuun jira. Ituun beekin wanta kana gatii baay'inaan jiraatu jedhan waan akkasiis yaaduun barbaachisaadha. Jaalalli garuu wanta sanaa ol akkaniti hundi keessanuu baruu qabdu. Tabe. Sarre. Dambidollo. Okay, dambidollo jechuudha. Goshi miskiina kiyya. Fuudha dhufte. Haadha keessa baasuudha. Keessa baasu maal? Maal keessa baastaa? Yaa? Dhagaa. Taade basta. Imbasta miskina ki ishi wadiye imbasta. Ingabdu ada mana kan jalalle bucho na mettu. Durka. Gosh. Okay, dura qabde ture amma dabatan jechuudha. Akkas wantichi. Gosh miskina ki amma to man qabdu ka. Amma to man qabdu bitire? Amman qabu. Wal jedhi taadeen kaayi. Maal dhugaati? Wal jedhi taadeen kaa. Dhiirtira. Ishee namti kana heerum. Dhugaatiin dhugiin ishee asirratti guddee. Dhugaatee maayyuu dhugiin. Gosh miskiina kiyya enu warri nugatti kenna. In jaallattu tiktookiin koo. Gosh umuriin kee meeqa? 24. 24. Gosh miskiina kiyya. Amantaan? Amantaa muluu wangeelii. Beentee jechuudha. Okay. Qabattoonni kameera? Qabattoonni kamemoonni kam? Banadhee ambulaka. Hiikadhee marra fakkaan. Dubbii qolaa isinii fagadu ijoolleen dhiiraa tokko. Qabattoonni kameeraa jechuun sanaa miti. Baafattee bultee qullaa bultee sii maal tole. Dubbiin qolaa al tokko qullaadhaan qofan yaadinaas. Maallani memmoo waa'ee galgala keetii gooftaati yoo barbaadde kadhuti borbatti bara deebi qabatte oke minaa gabbaan isa siin hin jedhu shamarra biratti ni kanneen hin jedhu shamarra biratti lakki dhugaa takka ini kanneen takka hiikadhee jiru gosh miskiina fi ini kan intaa gooftaati intaa jechuudha ayi intallee isa deemti gaa eessa deemta ayyee eenyuun isarratti bilbila giiftu ayyee Ay, gosh, hojii qabda. Maal hojiin kee? Hojiin koo moo daldala? Okay, in daldaltaa? Gosh miskiina kee.
Inta jechuudha. Inta qabeenyatti qabdu baandiree qabeenyi rakkoon qabatteetti garuu. Hojii dhuma jechuudha. Inni guddaan itti fayyaa ta'uu keeti miskiina kiyya. Ati buskuuta namaati baal hojjettee fidda gara fuulduraatti. San jedheen baay'ee. Mucaan akkatti bareedu dhugaa. Okay, ayyee. Akkamiree waadaa lixa biiftuu laalluja akkas bareedu kan. Siin ta'uun. Qoy. Isin maal jetti jettanii yaaddu? Hojii qofan qaba malee gurbaan kun bareedaadhas wanta haariidhaanu dhiiraaf jedhina namana. Garuu furatti waan kana haari. Keessa baasuun dhufee eessi. Intaa dhugaa rabbii akkuma biiftuu bareeda. Intaa dhugaa rabbii akkuma biiftuu bareeda. Mucaan qashtiidha. Sii ta'eera? Gosh miskiina. Ta'a. Baguma sii ta'e intala kun baguma sii ta'e. Baguma sii ta'e. Ishiin asii taati waadaayyee. Gosh sii taate jechuudha ishiinis. Gosh miskiina kiyya. Sii taateetti abeet adagaan edda walii taatanii maallu dhibere gooftolee. Isin lama walii ta'uu keessan ni guddaan. Sii taateetti. Walii ta'u. Sii taateetti mitiire. Xiqqoo ijoolleedhiin kan maal naa taati mi'a. Amma saree lama waliif taa'anii jiru. Isin garuu hedduu teessanii silkiin. Jaarsa fuula saakkaa kan fuula cittoo kana waan inni juuca akkasii walitti adeemnu. Atuu mukaa jedhu. Waan mukaa irraa maal haasawita? Atuu muka sanuu hin beektu. Muka manaan ijaaratanii bara. Faayidaa qabaa bariin bobeeffatanii bara. Oyitee jalaan muka. Caqastanii waan inni jedhe. Haga kana cufaan si guba jee yaanne ture. Wallaahi waan guddaan dalage. Khadiir martuutirraa deebisaa si kannee bakka inni silaa ifirraa is dhorku an deebisaa si kannee dila kan hunda si aarsuun kiyya waan guddaa akkaan dalagettiin hubadhaa jechuudha. Feemasoota hedduutu namootaan hedduutu viidiyoo sirratti hojjete waan atiif Khadiir martuutiin jette sanarra dhaabbatanii namootaan hedduu si arrabse. Kan namootaan hedduu san keessa hiyyaasi xoqa jechuudha. Likki keetiin sitti himee jechuudha. Wanti inni an si arrabse dila kana cufa si an caraccaree gabbaatee maraattee ana qofaaf deebistee jechuudha. Garuu kan inni anjoo maal lagannaarra jirta fuulli kee maal fakkan sitti taasa lagannaarra jirta maal hojii rabbiitti illee seenuun barbaadu warroottan magaalaa roobee keessa jirtan keessaafuu dubartoonni garaa qabdan dubartoonni ulfaa jechuudha namticha kana yeroo karatti agartan karaa biraatiin irraa goora namticha kana fuula keessa ilaalna yoo namticha kana fuula keessa ilaaltan ilmuma akka isaa kana dhaltan namni ulfaa dubartiin ulfaa namticha kana irraa goruun dirqama keessan jechuudha namtichuma kana dhaltan waan ta'eef jechuudha fuula isaa kana agartanii nama fuulaan lafarra shadaqo fuulaan lafarra fuudhanii lafarra cittoo fuula cittoo ati gabbee deebisaa namaa deebisa fokkota deemiti Khadiir martuuti yoo jin ati arraas burus wal qixaamte sooshaal miidiyaa wal siqixxeesse jee likki teessitti himnaan gabbaatee deebisaa deebi. Baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen durbaa akka kanaatti dhiira arrabsuunsi dhiira mataa gadi cabsuunsi keessattuu immoo nama qaree gadi qabuunsi baay'ee nama jibbisiisa haa ta'u malee badii akka kamiillee yoo qabaatanii seeraan itti himuu yookaan immoo gara seeraatiin deemuun baay'ee barbaachisaa ture akka kanaatti gadi ba'anii wal arrabsaa ooluun keenya namumti maalluun jedha namumti biraa yeroo margu baay'ee maalluun jedha dhugaa rabbii baay'ee na yeellaa isaa ture arraba siin ittiin arrabsaa turte guutuu isaa dhageessanii baay'ee nama yeellaa isaa ustaazni yookaan badii akkamiyyuu qabaatan ustaazni dogongora guddaa dogongoranii jiru ija keenyatti dhufanii ija keenyatti akka naalu ija keenya nama ija keenya akka laallutti haaftee haacaalutti dhufanii akka barbaadan haasa'anii jiru kunis rakkina guddaadha gara biraatiin immoo addunyaan al tokko chaansii isinii kenniti yookaan immoo addunyaan al tokko iddili isa jedhan sana isinii kenniti jedhamnaan namicha kanaaf kennamee ture haa ta'u malee inni maal godhe namicha as gubbaarratti suuraa isaa argitan kun qixxeessaa barraa jedhama namichi kun diyaamandii giraama 28.7 kan ta'u biyya Gambeellaa irraa fudhatee gara Finfinneetti gurgurachuudhaaf dhufa. Marree utuu fudhatee maallaqa gurgurachuudhaaf dhufu karaa daldalaa nama diyaamandii kana bituu barbaada. Nama diyaamandii kana bituu barbaadee argata karaa daldalaa jechuudha. Namni bitu kuni birrii doolaara miliyoona 10,45 akka bitanii walii galanii sanaan booda maal godhu namichi birrii doolaara sana doolaaraan gaafa namicha birrii laachuuf jedhanii namichi immoo lakkisaan doolaaraan hin fudhadhu kanan fudhachuu barbaadu birrii Itoophiyaatti naa jijjiiraati akkaawuntii koronaa gashaa jedhe tolee gaa jedhanii warri diyaamandii kana bitanii birrii bullaa'aa of harkaa gatii hin qabnee fi maal godhu
bakka birrii laa kan Itoophiyaatti jijjiirree doolaara kan jijjiirree guyyaa gaafa wiixataa sii gashinaatti hin jedhu guyyaa gaafa sanbaduraa jechuudha. Sanaan booda namichi kun immoo Gambeellaa irraa reefuu gara Finfinnee dhufa gatii ta'e baay'ee sodaata. Hattuu gatii sodaatee jiruu fi cheerchii Israa'el dansaa deemuudhaaf murteessa. Cheerchii Israa'el dansaa waa lamaaf deema. Tokko hattuu sodaa ooluudhaaf, lammaffaa immoo akka diyaamendii isaa kun eebbifamuudhaaf gara cheerchii sanaa fudhatee diyaamendii sana fudhatee dhaqa. Sanaan booda gaafa deemu Israa'el dansaa akka kadhatuuf jedhee Israa'el dansaa diyaamendii kana kennee naa eebbisii jedhee irratti akka kadhatuuf itti laaddatee jilbeenfatanii gaafa kadhatamee fi ol kaanii harka Israa'el dansaa irra diyaaменdiin hin jiru. Sanaan booda gaafa intini jedhanii diyaaменdiin jedhanii gaafa gaafatanii Israa'el dansaa seexana fudhatee jedhee itti dhugaa ba'a. Sanaan booda namichi gaafa inni gaafatee dhiisuu diduu boodigaardiin Israa'el dansaadhaa guutummaan isaanii yaa'anii dhufanii gara biirootti geessanii namicha kana amma barbaadan reebanii seenaa isaa jireenya isaa bakka inni jiraatu haadha manaa isaa obbolaa isaa eessa akkas jira guutummaa irraa qoratanii namicha kana gadhiisu. Erga namicha kana qoratanii gadhiisanii maal godhu namichi kun amma sabdiin kutannee erga reebamee maal jedhee gara cheerchii biraa deemuu murteessa torbeessaatti. Mee ilaala akkamittiin deebi'ee galaree qabeenya birrii maallaqa manaa baasu kana fudhatee gurguratee birrii guddaa fudhatee galuudhaaf dhufe. Sanaan booda gara cheerchii biraa gaafa deemu namichi cheerchii sana paasteriin cheerchii sana keessa tajaajilu namichi dhagaa akkasii fiddee dhuftee iddoo akkasitti akkas si jalaa ta'e si jalaa badee ka'e kottu jedhee waama. Sanaan booda gaafa namichi ka'ee deemu qixxeessaa barraa namichi jedhamu kun ka'ee gaafa namicha bira dhaqu diyaamendiin kee jijjigaatti argame obboleetti kee bira jira jedha. Ilaala maal akka isaan godhan tajaajiltoota bara kana namoo walitti naquudhaan namoota akka isaan waliin jaalanne maal jedhanii nagaa gidduudhaa balleessu hattuu saamtuudha waldaa kiristiyaanaa maqaa balleessaa jiru akka suuqiitti waldaa godhatanii waan meeqa isaan faayidaa sammataa isaaniif jedhaniiti malee elaa saba waaqayyo hin dogoggorina dhugaanis rittima wangeela dhugaatti wangeelatti amana namni dhugaatti wangeelatti amanu yoomiyyuu hin badu. Kanaaf yoo ana isinii dhaamsan isinii dhaamu bifa kana namicha kana saamaniiru isaan amma zirfiyaa irra jiru saamicha irra jiru garuu namichi kuni worship news irraan waabeeffadhe kana odeeffadhe chirraadhaa interview namicha kana godhame baay'ee na gaddisiisee isiniif dhiyeessuudhaaf murteesse. Sanaan booda seenaan namicha kana baay'ee kan nama gaddisiisuudha. Hin sobuu tajaajiltoonni bara seenaa guutummaan isaanii hattuu saamtuudha baay'een isaanii fakkeessanii wangeelaan qabatanii wangeela da'oo godhatanii uummata keenya saamaa jiru burjaajessaa jiru. Kanaaf iyyuu goyoonfamina raajii dhugaa wangeela duwwaadha namni wangeelatti amanu yoomiyyuu badeen badu. Kanaaf iyyuu dhaamsanii isiniif dhaamu kana arraa keessanii nyaataminaan shawwadaminaan isiniin jira. Akkamitti abbootiin amantaa akka kana godhu kan jedhu gaaffii guddaa kan ka'aa jirudha. Namichi kun daayimandiidha oolota birrii gara biiliyoona meeqaatiin kan fudhatee galudha. Miiliyoona illee miti gara biiliyoonatiin siluma harka mootummaatiin dhaqee harka mootummaatiin gurguree qixxeessaalleetu mootummaadhaaf kennee waan guddaa ture gara kanaan deemuu dhiisee inni immoo gara hin taaneen deemee namichi kun of nyaachisee jira. Namicha kanaaf immoo maal ta'a kan jedhus kan wajjin ilaallu ta'a kanaan booda sagantaa biraatti oolota ani ansuudhaa asanii jenni koomenti jalatti barreessuu keessa kan dagannee jaramee waan hojjetan turtan.